Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan qophii isaa kanaatiin oduu har'aaf jedhe isinitti hima. Hanga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Muruu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaafamanii kanneen magaalaa Oborraa jiran gargaarsa dhabuudhaan rakkina keessa jira jechuun himan. Keessumaa daa'immanii fi haadholiin rakkoo hammaataaf saaxila bahaa jiraachuu dubbachuun mootummaan gargaarsa atattamaa akka isaaniif taasisu gaafatan buqqaatonni kunneen. Dhimma kanarratti aangawoota buusaa gonofaa godinichaa irraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Oochaan namooti 100,000 lakkaa'aman Oromiyaa lixaa keessaa manneen jireenyaa isaaniirraa buqqaafamuu beeksiseeti jira. Oduu keenya biraatiin mootummaan lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa jiru itti fufuuf murteessuu ibse. Marii dhimma kana irratti godina Bunnoo Beddelleetti tibbana taa'ame irratti itti aanaan pirezidantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi lafa to'annoo isaanii jala jiru gadi lakkisiisuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaawaa fudhachuuf qophiitti jirra jedhaniiru. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fi jaarmayaalee siyaasaa dabalatee wayita hedduun lolli Oromiyaa mariin xumura akka argatuuf irra deddeebiin gaafataa jiranitti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaan bobbaasu gidduutti kutaalee Oromiyaa garaa garaatti geggeeffamu ammas itti fufeera. Giddugalaa fi lixa Oromiyaatti tibbanas lolli guddaan itti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni ni himu. Shawaa kibba lixaatti kan argamtu aanaa Ammayyaa akkasumas aanaaleen godina Wallagga lixaa keessatti argaman kanneen akka Najjoo, Jaarsoo, Baabboo Gambeellii fi Begiin isaan tibbanas lola guddaa keessummeessaa jiran ta'uu jiraattonni naannichaa ni himu. Mootummaan gamtokkoon iddoowwan to'annoo isaa jalaa bahan deeffachuuf akkasumas karoora riphee lolaa Oromiyaa dhabamsiisuu jedhuun humna waraanaa guddaa bobbaasee lolatti fufees jira. Haa ta'u malee dhumaatii fi kasaaraa waraanaa uummata nagaa mudataa jirurraa kan hafe bu'aa waraana kanaan argamaa jiru hin argine jedhu jiraattonni. Gama birootiin mootummaan waraana guddaa bobbaasuu fi lola guddaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa argachuu isaa akkasumas hidhannoo guddaa waraana mootummaa irraa kan hiikkate ta'uu isaa dabalatee lola guyyoota lamaan dura aanaa Ammayyaatti geggeeffameen humna mootummaan garasitti bobbaase guutuutti diiguu, loltoota mootummaa 100 lakkaa'aman fixuu, hedduu madeessuu fi booji'uu akkasumas meeshaalee waraanaa jajjaboo dabalatee hidhannoo waraanaa guddaa waraana mootummaa irraa kan hiikkate ta'uusaa akka ibsee fi itti dabalataanis lola Wallagga lixaatti geggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa argataa jiraachuu maddeen waraanaa natti himaniiru jechuun kan gabaase OMN'dha. Haa ta'u malee injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo ibsataa jiru irratti qaamni mootummaa deebii kenne hin jiru. Gama waraana bilisummaa Oromootiin lolli waggoota 4 darbaniif Oromiyaa keessatti itti fufiinsaan geggeeffamaa jiru dhaabbatee gara marii hiika qabutti akka ce'amuuf ejjennoon mul'atus mootummaan ammas ejjennoo rakkoo Oromiyaa humna qawweenan hiika jedhurraa of duuba kan hin deebine ta'uu bifa garaagaraan mul'isaas jira. Marii dhimmuma kana irratti gaafa Muddee 21 bara 2022 godina Bunnoo Beddelleetti taa'ame kan miidiyaaleen mootummaa gabaasan irrattis mootummaan lola Oromiyaa kana tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuun waamuu filate itti fufuuf karoora qabaachuu beeksiseera. Marii hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo fi godinaalee irratti hirmaatan kana irratti itti aanaan pirezidantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaa'aa eegaluuf jirra. Qophiittis jirra jedhaniiru. Obbo Awwaluun marii kana irratti nageenya waaraa argamsiisuuf waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun kan barbaachisu ta'uu fi kanaafis lola marsaa biraa tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaa'aa jedhanitti seenuuf qophiirra jiraachuu ibsan. Garicha qulqulleessuuf iddoowwan harka garee kanaa jiran bilisa baasuuf xiyyeeffannoon ni hojjetamas jedhan obbo Awwaluun. Haa ta'u malee adeemsi waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun Oromiyaatti nagaa buufna jedhu kun waan waggoota 4 darbaniif itti fufiinsaan yaalamaa turedha.
Mootummaan Itoophiyaa adeemsa kanaan goolama Oromiyaa hammeessuurraan kan hafe waraana bilisummaa Oromoo balleessuufis ta'e Oromiyaatti nagaa buusuuf hin dandeenye jedhu kanneen dhimmicha dhiyeenyaan xiinxalan. Hammam mootummaan ammas waraana Oromiyaa itti fufuuf karoora qabaachuu isaa ibsaa jiraatus ejjennoon Tigraayitti mariin nagaa buusaa Oromiyaatti lolaan itti fufuuf qabatame kun akka jijjiiramu adeemsi waggoota 4 darbaniif naannichattis ta'e waliigala biyyattiitti kasaaraa waraanaa hamaaf saaxile dhaabbate qaamoleen wal waraansatti jiran gara mariitti akka ce'aniif waamichi taasifamu ammas itti fufeera. Oduu keenya xumuraatiin weerarri daangaa naannolee humna qawween jijjiiruuf taasifamu adeemsa maraatummaa yoomuu milkaa'uuf hin dandeenyedha jedhan Ambaasaadder Unatuu Bilaattaa. Ambaasaadder Unatuun weerara daangaa naannolee humnaan dhuunfachuuf taasifamu balaaleffachuun yaada gama tiwiitara isaaniin barreessaniin Itoophiyaan daangaa naannolee kabachiisuuf hin dandeenye akka biyyaatti itti fufuun ishee gaaffii jala jiraas jedhan. Adeemsi daangaa babal'ifachuu fi humnaan daangaa naannolee weeraruun dhuunfachuuf deemamu gocha maraatummaa akkaan qaanfachiisaa ta'edhaas jedhan. Weerara qindaawaa fi ajjechaa suukanneessaa raawwachuu akkasumas duula hololaa daangaa darbe sheekoo fi seenessa sobaatiin ammaan booda mirga ofiin of bulchuu lammiilee sarbuun gonkumaa hin milkaa'us jedhan. Hanga mirgi ofiin of bulchuu fi hiree ofii murteeffachuu saboota, sablammootaa fi uummattootaa daangaa tokko malee hin kabajamnetti nageenyi waaraan gonkumaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'us jedhan. Itoophiyaan aadaa, afaan, amantaa fi eenyummaa saboota, sablammootaa fi uummattoota biyyattii kabajuuf hin dandeenye yookaan hin feene kana booda akka biyyaatti jiraachuuf hin dandeessus jedhan Ambaasaadder Unatuun. Ambaasaadder Unatuun tibbana weerara lafaa gareen milishaa faannoo Amaaraa lixa Oromiyaatti raawwataa jiru buqqaatii lammiilee nagaa fi ajjeechaa fi gochoota suukanneessoo humnooti kunneen raawwatan balaaleffachuun callisa mootummaan dhimmicha irratti mul'ises qeeqaa turaniiru Ambaasaadder Unatuu Bilaattaa. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun har'aaf jenne kana fakkaata ture. Oduu har'aa kan isinitti hime ana Daane Tasfaayiiti. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.